jegoota Oromoo garaan koona laalate sanyii taate saabiru mucaa rabbi jaalate wayila Oromoo kadiini galaafate. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota ilmaan Oromoo ashamaar kafuulee warroon namantii biraa keessa jirtan akkam jirtan nagaa keessanii baga jiraatanii duraan dursee wanni irra dhufee fi ilmaan Oromoo biyya Yaman keessatti ajjecha duguggaa sanyii irratti raawwatameef gadda kiyya waan natti dhagahame ibsachuuf hin dhufe. Itti aansuun immoo warroonni ilmaan teessan abbaan manaa keessan abbaan keessan obboleeyyan teessan hundi keessanuu warri firoonni keessan isin jala acha keessatti dhuman rabbi obsa isin haa kennuun isin jaa warra du'ellee rabbi warra jaannata haa godhu. Akkasumas warroonni biyya biraatti argamtan addunyaa gubbaatti jechuudha uummanni Oromoo bakki itti argamne hin jiru. Biyya baqattummaas tahee Itoophiyaa biyya teenya yookaatu Oromiyaa Itoophiyaan biyya keenya miti Oromiyaadha biyya teenya. Oromiyaa keessatti warri argamtan warri maatiin keessan yookaatu ijoolleen teessan biyya Yaman keessatti jirtu yookaan warri du'anis tahee jiraachuu isaanii irraa quban qabne warri bilbilli isaanii isin dide yookaan du'an taates rabbi sabri isin haa kennu yookaan jiraatan taatellee dafee rabbi wal isin agarsiisuun isin jaa. Wallahi baay'ee natti dhagahame baay'een gaddee omaa gochuu hin dandeenyu. Uummanni Oromoo alaa fi keessatti illee dhumaatiin akkuma itti fufatti jira. Keenya nuti nuuf haarayaa miti dhumaatiin garuu dhumaatiin kun dhumaatii duraanirraa adda jechuudha. Maaliif jennaan nuti biyya keessatti illee numa dhumna garuu mootuyyuu tun ajjecha umrii keenyatiin adda jechuudha. Umrii keenya waan dhageenye fi agarree hin beeyne waan addaati waan addaa jechuudha. Ilmaan namaa 500 fi sanii ol ka ta'u mana tokkochatti itti cufanii bombii itti darbanii bakka takkatti ajjeesu jechuun kun ajjecha duguggaa sanyii yookaatu ilmoo namaatirratti waan ilmoo namaa osoo hin ta'in waan lubbuu qabu takka irratti wanni akkanaa akka godhamu waan hin barbaanne nurratti godhame jechuudha. Wallahi baay'een gaddee baay'ee natti dhagahame ilmaan Oromoo dhumaatiin teessan dhumaatii teenya warroonni Yaman jirtan hundi keessanuu warri firaas taatanii hundi keessanuu rabbi sabri isin haa kennu warri kittaftanillee rabbiin isin haa eegu gaafii isin gaafachaa jirtanillee rabbiin deebii gahaa akka isin kennuuf du'aa isin goona inshaallah. Hundi keenya ilmaan Oromoo bakka biyya garagaraallee jiraannu akkuma waan isin bira jirrutti dhumaatiin teessan dhumaatii teenya walumaan dhumne obboleeyyan teenya dhume haadhaaf abbaa tahee ilmaan acha keessatti warri dhumisu warra ilmaan qabu taha warra haadha warra achi qabu jira warra haadha achi qabu jira. Nama meeqa jechuu kanaaf isani kan jamin irra caala ilmaan Oromoo kan dhuman jechuudha. Gaddi garuu gaddi gaddaa olii wanni nutti dhagahamu jechuudha. Ilmaan Oromoo hayni umma baay'inaan haga kana ga'u dhumanii mootummaan Itoophiyaa yookaatu miidiyaaleen Itoophiyaa gadi bahanii yeroo sanitti waan kanatu tahe jedhanii dubbachuu dhabuun isaanii hagam Oromoon biyya Itoophiyaa jedhamtu san keessaa bakka bu'aa akka hin qabne yookaatu nama isaaniif jecha miidhamu nuuf jecha miidhamu akka hin qabne nama nuuf dubbatu duunullee du'ateenya nama gammadu malee nama nuuf jecha cinqamu akka hin qabne nutti mul'isa jechuudha. Fakkeenyaaf yoo yaadattan taate yeroo mootummaa kana dura jechuudha biyya Liibiyaa keessatti ilmaan Oromoo yeroo dhumaa turte sanitti alaabaa gadi buusaniiti guyyaa 3f gaddi labsamee Itoophiyaa guutuu keessatti guyyaa 3f gaddi taa'amaa ture jechuudha. Warra Liibiyaatti dhume sanii fi warra amma Yamanitti dhume kana lubbuun lubbuudha namni nama maaliif garaagarummaan uumame ka jiru hundi keenya gaafii mataa keenya keessatti nu uume jechuudha. Hin beeynaa garuu mootuyyuu nuti waan kana hin beeyne jechuudha. Biyya keessattuu nu fixanii nu hidhanii waa meeqa nu godhaa jira waan ta'eef ka biyya keessatti dhufeefiifuu gammachuu isaaniitti nuti kun nuuf haarayaa miti jechuudha. Ta biyya itti dhalannee guddanne silaa biyya teenya jennee itti maqaa keenya itti jiraannuttu ka kabajan arganne ka dhumaa jiru ka ifii isaatiifuu walitti ol nu naqeetiniin ilmaan Oromoo taragiyaata wanta kan godhin manidhaa tokkotti rareetiniin saboo yeroo koronaa san keessa akkasii cinqaa ture sanii osoo beeynu
kana kabiyya laatitti nu fixan kana kun isaaf gammachuudha ifiifuu kun rakkoon qabu yaani isaaniif aadiidha wanni isin ajaa'ibu garuu mootummaan biyya takka bulchu yeroo sabni tokko du'e boo'ee yeroo sabni tokko du'e gaddee uffata gaddaa uffatee bakka san dhaqee boo'ee galee yeroo sabni kun du'e mootuyyuu maaltu ta'e akka yookaatu lubbuun mixii takka waan takka hin ta'in takkatti callisuun isaa waan nama dhagahamu jechuudha maal jennaan fakkeenyaaf Abiy Ahmed yeroo ummanni Amaaraa du'u yeroo ummanni saba Oromoon ta'in bakka biraatti du'u yeroo hunda daa'imman xixiqqoon takka yeroo duutu jaartiin takka duutu jaarsi tokko du'e yeroo hedduu bakka gaddaa dhaqee uffata gurraacha uffatee kana godhachaa jaartii isaa fudhachaa jechuudha bakka san dhaqee boo'ee hunda yookaatu yeroo iyyata yeroo baay'ee yeroo jarri ganti Amaaraa fi gara maalii kanaa gazee du'an yeroo hedduu dhaqeetiin uffata gaddaa uffatee gadda isaa ibsata jechuudha. Ummanni Oromoo gaafa du'an garuu bakka inni jiru beekamu sila illeen Oromoo irraa dhimma qabu Oromoodha waan ta'eef xilaan isaa yookaan mootu diinni isaa Oromoodha waan ta'eef inni Oromoon irraa dhumuudha karoora qaba sanirraa hafeeti immoo yeroo amma dura naannoo Amaaraatti ummanni dhuman jaanii dubbatan naannoo Parlamaa gubbaa ta'aniiti jaartiin gurguddoon suufa akkatti himimmaan akkana godhuu turanii amma garuu gaafa ummanni keenya gara 500 fi sanii oli kun dhumee kun waa meeqa ta'eetiin bakka takkatti ibiddi itti raabsamee ibiddaan akkasitti kadu'ee namni tokko gabbee ka dubbate hin jiru jechuudha. Saniifuu Oromoo nuti waan kanarraa maal hubanna jennee ka dubbannu taate nuti nama bakka nuuf bu'u hin qabnu namas hin qabnu mootummaas hin qabnu biyyallee hin qabnu nuti ka qabnu yoo taate nuufi nuyi qofa wal qofa qabna jechuudha. Wal taanetiin jabaannee mirga keenya kabachiifannee mootummaa nuuf ta'u mootummaa bakka nu bu'u qabaachuu fi gadhaabachuu qabna warroonni addunyaa gubbarratti argamtan hundi keessanuu jechuudha ilmaan Oromoo kataata afaan feetanillee dubbadhaa. Oromoo kataatan jechuudha Oromoo ta'ee dirqama afaan Oromoo qofa dubbachuu hin qabu akkuma naannoo dhaloota isaatiin akkuma jireenya isaatiin namu afaanumatti dhalateetti guddatee barata garuu Oromoo yoo taate Oromummaa kan keessatti dhagahame jechuudha Oromoodhaaf quuqama yoo qabaatte yeroo nuti tokko taanee harka wal qabanneetiin dhiiga ilmaan teenyaa ta biyya keessa dhumte dadhabneetiin Ahidaatti jawaarfaa akkasitti dhumaa jiranii hadhiin Hacaaluu du'ee akkasitti taa'u jira waan takka deebii takka arganne sanirraa kaafee biyya alaatittis honoo biyya mirga itti qabdu jennee eeggannutti illee shira diinatiin akkatti ilmaan teenya nurraa dhumte jechuudha. Gaddi keenya guddaadha. Baay'ee nutti dhagahame baay'ee sammuu keenyas nu tuqame garuu ilmoon namaa bakka sanitti viidiyoo san achillee jiraachuu baannu viidiyoo ni agarra. Ija teessanii namni viidiyoo san agartan namni hin boohinii fi namni cinqamne namni hin aarin hin jiru garuu mootuyyuu homaa gochuu hin dandeenyu waan rabbi irraa dhufte saabiqaadha garuu immoo wanneen du'aa goonuu fi wanni gochuus qabnu Oromoo harka wal qabannee waan dandeenyu dhiiga ilmaan teenya akka bahu gochuu qabna. Sila illee ka biyya keessattuu dhiiga ilmaan keenya ka biyya keessa Hacaaluu faayyuu nurraa ajjeesanii waan takka godhutti hin jirru homaallee deebii argachaa hin jirru jawaarfaa kan nurraa hidhaman achi keessa baasaa hin jirru rabbi haa baasu immoo tokkummaa keenya yoo jabaate kanaa miti waan kanaa olillee godhuu dandeenya inshallah mootummaa abbaa irree kanallee rabbiin kara dhumaatti isa dhiyeesse jeetii yaada maaliif nama badii dalagu takka rabbiin beektaa yoo ofeetiin itti ilaala malee hin dhiisu rabbiin suuta deema akka namaa hin jarjaru jechuudha. Inshallah gara fuulduraatti rabbiin gaawwan qopheessee sumaatu beeka garuu mootuyyuu ilmaan teenya haadha teenya ilmaan Oromoo waggaa 150 osoo boonyuu warra geenye inshallah amma booda rabbiin tarmatti nurraa dhaabuun isin ilmaan Oromoo ani viidiyoo kana eega waraabee tureetiin jira yaani yeruma sanirraa waraabee ture garuu mootuyyuu haalli intarneeta ittiin isin wajjiitti wal argu haalli waan namijjaahiniif jechuudha. Rakkina xiqqoo na mudatee ture sababa saniitii fi alhamdulillah manillee san keessa dabree jira galanni rabbi haa ga'u akkasii isin ijaa viidiyoon kiyya yeroo sanitti isin gadhiifamu kiyyaaf dhiifamaan isin gaafadha gadduu dhabee miti natti dhagahamuu dhabeeti miti namni qaama isaa keessaa qaamni tokko yoo murame jechuudha in dhukkuba maaliif in dhukkuba jechuudha maaliif amma qaama keessan keessa yoo harki tokko yookaan wanni takka bakki takka isinirraa muramti isin dhukkuba akkasuma ilmaan Oromoo takka yoo nu biraa rakkoo takka irra gaheen anis Oromoodha waan ta'eef na dhukkuba inneen gadda
gadda khiyyallee karuma kanaan isin beeksifachuu fedha ammallee wannin jiru warroonni maatiin irraa dhumus tahee ilmaan Oromoo addunyaarra jirtan hundi keessa warri gaddi ilmaan teenyaa isinitti dhagahamte jajjabinaan isinii hawwa haadhotas obboleeyyan ilmaan abbaa ilmaan qabu jira ilmaan isaatirraa hidhamee achitti rakkoo keessa jiru jira hundi isaanii sabrii fi jajjabinaan isinii hawwa ilmaan Oromoo bakka jirtanitti jechuudha tokkummaa keenya jabeessaa rabbiin Oromoo rakkoo tana keessa haa baasuun isiniin jaa wanni immoo takka isinitti himuu barbaadu irra caalaa jechuudha nuti nama nuuf bakka bu'u hin qabnu rabbii malee biyya Itoophiyaa jaamtu san keessa waan takka wanni nu qabnu jiru sanirra taree mootummaan kun mootummaa abbaa irree ta'uu isaatirraa kaka'ee yeroo ammaa kanatti filannoo gaggeessa jee mootummaan qophiirra jiru tokko saba kaan ol qabee saba kaan qaqqabuun silaa isaaf gaariin ta'u maaliif namni filannoo tokko yoo ka gaggeessu saba hundaa yookaatuyyuu uummata ifii bulchu hundaayyuu ija takkaan laalee jaalatee kabajeetiin akka isaanummaanuu isa filan gochuu qaba ture jechuudha. Inni garuu warra isa jaalatu warra isa jala deemu warra isa kabaju warra isaaf waa meeqa godhu malee nuti ilmaan Oromoo keessaa akka bakka nuun buune fi filannoo nama dhufu kun illee ilmaan Oromoo yookaatu uummata Oromooti akka bakka nuun buune nuti filannoo kana keessallee akka hin jirre waa'ee filannoo kanallee waan nu galchu akka hin taane beekuu barbaada isinitti himuu barbaada akkanaan isiniin jaa ammallee dhumaata ilmaan Oromoo biyya alaatiif keessallee akkuma keessa fi alaafillee akkuma itti fufetti jira waan hafe immoo ka itti isinii deebuu ta'a inshaallah hayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Oromoo garaan koona laalate sanyii taate saabiiroo.